Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u bakka jirtanitti akkam jirtu obboloota koo. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraanis jiraataadha. Isa nu fayyisee isa nu jiraachisee asiin nu ga'eef bara baraan galanni haa ta'u. Kiristoos Yesuus sababii jiraachuu keenyaati, sababii tajaajiluu keenyaati, sababii nama ta'uu keenyaati. Isaaf galanni haa ta'u. Akkam jirtu nagumaa Waaqayyo gooftaan lafa jirtanitti isin haa eebbisu. Har'a sagalee Waaqayyo keessaati waa'ee mul'ataa walii wajjiniin ilaalla. Isa kana kutaa tokkotti dubbannee fixuuf hin dandeenyu waan ta'eef caccabsinee kutaa adda addaatti kunneetu ilaalla waan ta'eef barsiisa kana akka hordoftan kutaa tokko yeroo hordoftan kutaa lammaffaa isaa sitti fuftanii akka hordoftan ergaa barsiisa kana keessa jiru kun guutummaa isaa fudhachuudhaaf akka qophooftan kana qofaa otoo hin taane barsiisa kanas immoo namootaaf akka sheerii gootan akka namoota nuuf qaqqabsiistan jaalalaaf kabajaa Kiristoos Yesuusin isin gaafannaa. Kana waan gootaniif immoo Waaqayyo isin haa eebbisu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Sagalee Waaqayyo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 18 irraa walii wajjin dubbifannu akka kana jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 18. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadhiisiidha jedha. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadi dhiisiidha jedha. Jechi gadi dhiisii jedhu kun gara kamittiyyuu waan dhangala'uu danda'u, gara kamittiyyuu waan deemuu danda'u, waan toora qabatee hin jirre, waan akka farda luugama hin qabne, fardi luugama hin qabne gara barbaadetti deema yookaan afaan Oromootiin ofiin bulaa ta'a, kan of geggeessu ta'a. Akka farda luugama hin qabneeti bakka mul'anni hin jirretti jireenyi saba tokko, jireenyi nama dhuunfaa tokko jechuudha. Akka inni itti taayimii isaa maneejii godhu, akka inni itti qarshii isaa maneejii godhu, akka inni itti enerjii isaa maneejii godhu namni mul'ata isaarratti hundaa'a. Mul'anni bakka hin jirretti jireenyi gadi dhiisiidha. Gaayidansiin hin jiru, instructioniin hin jiru, purpose hin jiru bakka mul'anni hin jirre. Mootichi Salamoon kutaa kana irratti barbaachisummaa mul'ataa dubbata. Namni gadi dhiisummaarraa akkuma argan akkuma namatti fakkaatetti jiraachuu keessaa kan inni ba'uu danda'u karaa mul'ataa akka ta'e yookaan mul'ata qabaachuudhaan akka ta'e kitaabni kun ragaa ba'a. Firoottan koo mul'anni jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata isa jedhu yeroo baay'ee namoonni kan isaan wal qabsiisan namoota dibamanii ergaa dubbachuudhaan amantoota tajaajilan, warra raajii dubbachuudhaan amantoota tajaajilan mul'ata arguun isaaniif kennamee kan jedhan jiru. Warri kaan immoo warruma waltajjii mana Waaqayyoo keessaati akka yeessarra dhaabbatanii tajaajilanii fi qofaadhaaf mul'anni kennamee jedhee sammuun amantoota akkasitti yaada. Garuu mul'anni kan kenname amantoota hundumaafidha. Mul'anni kan kenname nama kamiifidha? Nama kiristaana ta'e qofaadhaaf kenname miti mul'anni. Nama Yesuus Kiristoosin beeku qofaadhaaf kenname mul'anni. Miti mul'anni. Mul'anni kan kenname nama ta'ee dhalate. Biyya lafaarratti hundinuu mul'ata qaba. Mul'ata qabaachuu qaba. Kanaafi mul'anni baay'ee vaayitaliidha. Baay'ee barbaachisaadha. Wantoota jireenya namaa keessatti barbaachisan hundumaa keessaa warra barbaachisaa ta'an keessaati mul'anni isa tokkodha. Kitaabni qulqulluun waa'ee mul'ataa, waa'ee abjuu ni barsiisa. Namni jireenya isaa keessatti akka inni mul'ata qabaachuu qabu. Namni jireenya isaa keessatti akka inni abjuu qabaachuu qabu. Namni jireenya isaa keessatti akka inni purpose qabaachuu qabu. Kitaabni qulqulluun ni barsiisa. Keessumaa nuyi ijoolleen Waaqayyoo warri Yesuus Kiristoositti amanne, warri ijoollee Waaqayyoo taane, mul'ata qabaachuun naamusa kiristaanummaa keessaa isa tokkodha. Kiristaanni kiristaana mul'ata qabudha. Yookaan amanaa yookaan nama mul'ata qabudha. Nama mul'ataan geggeeffamudha. Nama taayimii isaa mul'ataan baajetii godhu, qarshii isaa mul'ataan baajetii godhudha. Jireenya isaa biyya lafaa kanarratti mul'ataan nama geggeessudha. Mul'anni maalinni firoottan koo mul'anni akka foddaa yookaan balbala waaqarraati. Yeroo baay'ee balbala waaqarraa nurratti banii jenneetu kadhanna.
Firoottanko miira keenya keessatti balballi waaqa banamaa fakkaatee nutti dhaga'amaa jira yoo ta'eyyuu kaka'umsa akkasii qabna yoo ta'eyyuu garuu bakka kaka'umsi akkasii nutti dhaga'amaa jirutti immoo mul'ata fudhachaa hin jirru yoo ta'e foddaan sun balballi sun banamaa hin fakkaatu. Sababni isaa bakka foddaan waaqaa balballi waaqaa banamaa ta'etti mul'atatu argama, abjuutu argama. Waaqayyo nama communicate godha bakka waaqni banamaa ta'etti communication jira, interaction waaqaaf nama gidduutti gaggeeffamutu jira. Haasaa namaaf waaqa gidduutti gaggeeffamu jira. Kennuudhaaf fudhachuu waaqaaf nama gidduutti gaggeeffamutu jira bakka bantiin waaqaa banamaa ta'etti. Wanta nuyi waaqayyo irraa fudhannu mul'atadha. Bakka waaqni banamaa ta'etti. Wanta nuyi waaqayyo harkaa fudhannu abjuudha, informationidha. Mul'anni akka divine media screeniti. Biyya Itoophiyaa keessanii foddaa screen yookaan foddaa media irraanii Awurooppaa keessatti waan gaggeeffamu, addunyaa adda addaa irratti wanta gaggeeffamu ni argitu. Interneetii irraa ni caqastu. Isa kana gochuun ni danda'ama. Lafarra teenyee kan nuyi laphee waaqayyoo, fedha waaqayyoo isa waaqarraa kan nuyi barru mul'ataanidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos feeni kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'uu jedhaatii kadhadhaa jedhe. Biyya lafaarratti fedha waaqayyoo warri beekan, fedha waaqayyoo warri tajaajilan, warra mul'ata qabanidha. Mul'ata qabaachuu isaanii keessaan, mul'ata fudhachuu keessaaniiti fedha waaqayyoo fudhatan, fedha waaqayyoo beekan, fedha waaqayyoo baran. Mul'anni akka screenii miidiyaa tokkooti. Chaanaalii waaqayyoo, miidiyaa waaqayyooti mul'anni. Screenii miidiyaa hafuuraati mul'anni. Divine screen yookiin spiritual screenidha abjuun mul'anni. Firoottan koo karaa mul'ataa, karaa abjuu yaada waaqayyo jireenya keenya keessatti qabu discover goona. Mul'ata qabaachuu keessaan, abjuu qabaachuu keessaan, umurii keenya, jireenya keenya biyya lafaarratti kenname gabaabaa akkamitti akka speendi goonu, akkamitti akka itti fayyadamnu, maalirratti akka balleessinu, eessatti akka speendi goonu, maaliif akka kenninu, kaayyoo maaliif, sababa maaliif akka kenninu kan nuyi adda baasnee barru mul'ataanidha. Waaqayyo mul'ata qulqullaa'aadhaan maqaa gooftaatiin isin haa eebbisu, nu haa eebbisu. Maaliif mul'anni barbaachisaadha? Mul'anni baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa mul'anni naavigeetii godha, daayireekshinii kallattii namni irra deemu namatti agarsiisa mul'anni. GPS beektu biyya Itoophiyaa keessatti dhiyoo jalqabaa jira teeknooloojiin GPS. Yeroo GPS guuttattan waan lama guuttu GPS keessan irratti. Tokkoffaa bakka jirtan guuttu, adreesii bakka jirtan guuttu, bakka irraa ka'aa jirtan. Lammaffaa irratti destinationii keessan guuttu, initial and destinationii keessan guuttu. Lafa dhaqaa jirtan guuttu. Yeroo lafa jirtaniif bakka dhaqaa jirtan GPS keessan irratti guuttattan, GPSin keessan maal godhaa? Karaa isin irra baatanii bakka dhaquu barbaaddan sana dhaqxan isinitti agarsiisa. Karaan isinitti agarsiisu tokko qofaa miti. Optionii filannoonni tokko asiin deemtee akkas kan jedhu. Optionii lammaffaan karaa adda addaa, karaa hedduudhaan lafa isin ga'uu qabdan sana isin geessa GPSin. Maal yeroo gootan bakka jirtaniif bakka dhaqaa jirtan yeroo irratti guuttan. Mul'anni akkaataa kanadha. Finfinnee dhaabatanii biyya kamiyyuu, magaalaa kamiyyuu dhaquu dandeessu GPSidhaan. Magaalaa irra jiru, lafa irra jiru kaanee bakka kamiyyuu dhaquu dandeenya. Mul'anni akka kanadha. Potentially dandeettii nama navigate gochuu, nama geggeessuu qaba mul'anni. Dandeettii kallattii nama qabachiisuu, dandeettii direct nama gochuu qaba mul'anni. Dandeettii hafuura nama, attentionii nama, qalbii nama, garaa nama karaa qabsiisee, kallattii qabsiisee destinationii tokkotti dandeettii geggeessuu danda'uu qaba mul'anni. Sabni mul'ata qabu yeroo isaa akka malee hin balleessu, enerjii isaa akka malee hin balleessu.
Sabni mul'ata qabu qarshii isaa akka malee hin balleessu. Sabni mul'ata qabu waaqayyo biraa eebba fudhate yeroo humna energy qarshii isaa akkamitti akka spendii godhu akkamitti akka itti gargaaramu ni beeka. Sababni isaa mul'ata isa navigate godhutu jira. Mul'ata isa geggeessutu jira. GPS systemiitu jira. Mul'anni GPS systemiidha, navigation systemiidha kan waaqayyo. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mul'anni the living purpose waan jennu nu keessatti uumuu danda'a. Living purpose nu keessatti uuma. Ani kanan biyya lafaarra jiraadhu sababa kanaafidha. Ani kanan nama ta'ee uumame sababa kanaafidha. Umurii koo keessatti waan an hojjedhu kanadha jennee kan living purpose kan qabaannu yeroo mul'ata qabaannudha. Mul'anni dandeettii sana uumuu sana kennuu qaba. Mul'anni vision creates purpose. Mul'anni karoora kaayyoo jiraachuu nama keessatti uuma. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Dargaggoota keessatti, daa'imman keessatti, maanguddoota keessatti kaayyoo jiraachuu uuma. Yeroo mul'ata fudhannu staatiksiidhuma baay'inuma lakkoofsa namaa ol kaasuudhaafin uumame jennee hin yaannu. Yeroo mul'ata fudhannu yeroo koo eessatti balleessu laata sa'aatii lama irraa hafaan qaba eessa taa'ee kaafteeriyaa kam taa'ee bilbila irratti akkamittiin iddoo kamitti eenyu wajjin haasaa yeroo koo balleessu jennee hin yaannu. Yeroo mul'ata qabnu yeroon badu hin jiru. Yeroo mul'ata qabnu yeroon irraa hafaan bakka arginetti balleessinu hin jiru. Qarshii irraa hafaan bakka arginetti balleessinu hin jiru. Yeroo mul'ata qabnu humna keenya energy keenya bakka malee waste hin goonu hin balleessinu. Yeroo mul'ata qabnu purpose qabnu waan jiraannuuf qabna. Gara siree gaafa dhaqnu waan yaadaa deemnu qabna. Siree irraa gaafa kaanu waan yaadaa kaanu qabna. Mul'ata yeroo qabnu isa living purpose mul'anni akkasidha. Mul'anni barbaachisaadha. Mul'anni final product waan jennu nutti agarsiisuu danda'a. Kitaaba qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 5-9 fudhanne yoo ilaalle obboleessi keenya Yoosef abjuu arge. Ijoollummaa isaatti mucummaa isaatti mucaa 11ffaadha ijoollee Yaaqoob keessaa abjuu arge. Abjuunni arge bissiin isaan maasii keessaa qabani kan Yoosef ka'ee dhaabbate kan obboloota isaa immoo yeroo inni gadi gugguufu bissii Yoosefiif arge. Lakkoofsa 9 irratti immoo abjuu inni arge jeenis aduunis hurjiin 11 Yoosefiif yeroo isaan gadi jedhanii sagadan arge. Inni kun final productidha. Yoosef garamitti akka guddatu nama akkamii ta'uutti akka guddatu eessa ga'uutti akka inni guddatu kan agarsiisudha. Destinationidha jechuudha. Mul'anni destinationidha. Lafa ga'uudhaaf deeman nama ta'uudhaaf itti guddatan nama ta'uudhaaf baratan nama ta'uudhaaf nagadan tokko gara ta'uutti kan ittiin arginu nama taanu sana kan ittiin arginu gara ta'uutti immoo kan ittiin guddannudha. Mul'anni waaqayyoof galanni haa ta'u. Yoosef mul'ata argate. Sabni Israa'elis lakkoofsa 3 boqonnaa 7 seera ba'uu irratti seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti waaqayyo Museetti yeroo mul'atu biyya dammaaf aannan yaasuttan isin galcha jedhe. Hubadhaa final destination yookiin final product yookiin destinationii bakka nuyi ga'uudhaaf deemnudha. Mul'anni gaafa jedhe maal jechuufin akka kana jedhe Yoosefitti waaqayyo akka obboloonni isaa isa itti inaafanii isa irratti ka'anii isa jibbanii hin agarsiisne mul'anni isaa. Mul'anni Yoosef akka Yoosef boollatti darbatamuudhaaf jiru hin agarsiisne. Akka uffanni isaa irraa ba'ee dhiigaan cuubamuudhaaf dhiigaan makamuudhaaf xuraa'uudhaaf jiru hin argine. Akka Yoosef gurguramuudhaaf jiru hin argine mul'anni Yoosef. Akka Yoosef Gibxitti gadi bu'ee hojjetaa mana ormaa ta'uudhaaf jiru hin argine mul'anni Yoosef. Mul'anni Yoosef akka Yoosef mana hidhaa keessatti dhaqee dararamuudhaaf jiru haqni isaa dabee jal'atee hin argine. Mul'anni Yoosef kan inni arge garuu kan hundumaa garasitti tulluu jiru tokko guddina jiru tokko eebba jiru tokko arge. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo hojii akkasii hojjete ammas irra deebi'e Museetti
waa'ee galaana diimaa, waa'ee boofaa, waa'ee barahaa keessatti dheebochuu, lafa onaa keessatti dheebochuu isaanii, beela'uu isaanii, waa'ee kophee tokko waggaa 40 kaachuu isaanii san hundumaa hin dubbanne. Mul'atichi maal ture? Saba kana gara biyya dammaaf aannan yaasu, biyya akkasii kakuudhaan isa qabame, abboota keessanitti isa himame biyya sanatti geggeessite. Liidarii mul'ata kanaa taata immoo geggeessaa mul'ata kanaa taata jedhe. Mul'anni akkas yeroo baay'ee yeroo tokko anoo kana hin argine, waan natti dubbatame, waan natti himame oo kana miti, akkamittan gatii baasaa, akkamittan beela'a, akkamittan rakkadhaa, akkamittiin namni narratti ka'a, akkamittiin namni na jibba, akkamittiin namni bowwaatti ganna darbata, akkamittiin namni mana hidhaa keessa na buusa, akkamittiin namni maqaa koo xureessa, mul'anni koosa kana hin turre jennee namoonni gaaffii keessa jirru. Neechariima mul'ataatu akkasidha. Mul'atumatu uumamaan akkasi. Waaqayyo bu'aa ba'ii garas, dadhabbii garas, lafa onaa garas, darbatamuu hidhamuu garas, maqaan namaa xuraa'uuf arrabsamuu garas ulfina jiru haasa'a. Miidiyaa waaqayyoo isa kana haasa'a, chaanaalii waaqayyoo isa kana haasa'a. Sababni isaa isa kana exempt godha waaqayyo. Dandeettii inni mul'ata sana biraan nama ga'uudhaaf qabu lafa onaa kana mo'ate, dandeettii inni mul'ata sana biraan nama ga'uudhaaf qabu boofa kana mo'ate, jawwee kana mo'ate, rakkina jiru hundumaa mo'atee mo'achiise achiin akka nama ga'uu danda'u beeka waan ta'eef waaqayyo isa kana hin haasa'u, hin gabaasu. Odeeffannoo akkasii hin gabaasu waaqayyo. Odeeffannoo inni gabaasu mo'icha. Lola sabni Israa'el lafa onaa keessatti gara Kana'aanitti yeroo deeman lolaa deeman, wal'aansoo qabaa deeman, waa'ee lolaa hin haasofne garuu waaqayyoof galannatu. Mul'anni kun biyya kanatti isin galchadhe jalqaba initial vision isa. Garuu yeroo ba'anitti lolaaf qophaa'anii ba'an jedha kitaabni qulqulluun. Firoottan koo, namoonni gaaffii keessa jirtan, namoonni gatii baasaa jirtan, utuu mul'ata qabdanii, utuu abjuu qabdanii, namoonni hidhamaa jirtan, namoonni uffanni keessan dhiiga cuubamaa jiru, namoonni gurguramaa jirtan, namoonni faayidaadhaan qarshiidhaan kan isin gurguran, namoonni barnoota keessan irraa maatii keessan keessaa buqqaafamaa jirtan, namoonni biizinasii keessan irraa ari'atamaa jirtan, namoonni lafa onaa adda addaa keessa darbaa jirtan yoo jiraattan akkas jedha ergaan kun isiniif. Waaqayyo gooftaan inni mul'ata kana isiniif kenne. Mul'ata kanaafis immoo akkasin loltan isinirraa barbaada. Mul'anni loluu barbaada. Yeroo mul'ata tokko irratti hojjechuudhaaf ka'an yookaan yeroo waaqayyo biraa mul'ata fudhatan lolaaf qophaa'uun barbaachisaadha. More emotionally, psychologically, physically, spiritually qophaa'uun barbaachisaadha mul'ata yeroo fudhatanitti. Sababni isaa wantoota ka'an baay'ee jiru waan ta'eef. Mul'anni lola qaba firoottan ko. Mul'anni bu'aa ba'ii keessa darbuu nama gaafata firoottan ko. Mul'anni gatii nama baasisu qaba firoottan ko. Akka kana ta'e waan ta'eef waaqayyo final product yeroo haasa'u final productiif nu gidduu maaltu jira? Processii waan jennutu jira. Processiin jechi jedhu kun waan amma haasa'aa turre kana jireenya Yoosef keessa darbe waggaa 40 deemsa sabni Israa'el deeman kana agarsiisa. Mul'ata keetiif si gidduu processii jira. Processii ati keessa darbitu kan obsi kee itti ilaalamu, kan amanamummaan kee itti ilaalamu, kan qajeelummaan kee itti ilaalamu, kan gatiitti bal'achuun kee itti ilaalamu, kan waaqayyo qaree itti si bilcheessu. Processiin isa kanadha. Processii kana keessa immoo ayyaana ittiin darbitu qaba waaqayyo. Humna ittiin si dabarsu qaba waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Faayidaan mul'ataa firoottan ko. Dadammaqina saba koo dadammaqsaa kakaasaa. Waaqayyo waaqa dadammaqinaati. Waaqayyo waaqa revivaliti. Mul'anni motivationii nama keessatti uuma. Namni mul'ata qabu motivatedidha. Namni mul'ata qabu gammadaadha. Namni mul'ata qabu energy qaba. Gammachuu qaba. Naannoo isaarra yeroo teessanii isa keessaa wanti waan namatti tolu waan nama harkisudha. Naannoo isaarra yeroo teessanii gungumaa cooligaa abdii kutataa miti. Joonjaa garatti deemu hin beekne miti namni mul'ata. Naannoo nama mul'ata qabu yeroo teessan afaan isaa keessaa wanti fuula isaarraa wanti mul'atu waan positiveidha, wanta gaariidha. Mul'anni motivationii nama keessatti uuma. Galanni waaqayyoof haa ta'u.
cooligdanii abdii kutattanii gungumaa yaaddaa sodaachaa warri jirtan mul'ata utuu qabdanii Waaqayyo mul'ata keessan irra deebi'ee haaressa. Kaka'umsa isin keessatti fida Waaqayyo. Warra mul'ata hin qabneef karaa irra deeman hin beekneef immoo Waaqayyo mul'ata kenna. Mul'anni baay'ee barbaachisaadha. Namni mul'ata hin qabne akka xiyyaara lafa qubatu utuu hin beekin fly gochuu eegaleeti yookiin qilleensarra ol ka'eeti. Namni mul'ata hin qabne akka doonii lafa dhaqaa jiru osoo hin beekin galaanarra adeemsa jalqabeeti. Namni mul'ata hin qabne akka allaattii lafa qubattu utuu hin beekin balali'uu eegalteeti. Namni mul'ata hin qabne yeroo miilaan tarkaanfannu miila keenya isa tokko yeroo lafa jennee kaasnu bakka irra ejjechiisnu erga ilaallee boodadha kan nuyi kaasnu. Namni mul'ata hin qabne garuu gara irra deemaa jiru kallattii irra ejjechuudhaaf tarkaanfachaa jiru hin beeku. Wanti itti argamaa jiru hin jiru. Wanti itti dhaga'amaa jiru hin jiru. Mul'anni baay'ee barbaachisaadha. Erga mul'anni baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa kitaabni qulqulluun nu barsiisee firoottan koo. Maal gochuu qabna ree? Tokkoffaarratti waan nuyi gochuu qabnu mul'ata keenya discovery gochuu danda'uutu nurra jira. Mul'anni keenya kan nama adda biraatii wajjin waliin fakkaatu. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti yeroo nu uume kaayyoo yuunikii ta'e kaayyoo adda ta'eef nu uume. Waaqayyo biyya lafaarratti yeroo nu uume sagantaa adda ta'e tokko keenya keessatti qaba. Waaqayyo biyya lafaarratti yeroo nu uume mul'ata namoota akka nuyi hannuuf akka nuyi fakkeessinuufiti korrojinuuf akkaataa kanaan immoo akka nuyi jiraannuuf nu uume. Namoonni baay'een mul'ata namaa koppii gochuutti dandeettii guddaa qabu. Mul'ata ofii isaanii discover gochuu hin barbaadan hin fedhan. Sababni isaas mul'ata ofii argachuun discover gochuun dadhabbii qaba. Isa kanattan dhufa dadhabbii qaba. Gatii nama baasisa mul'ata ofii argachuun. Qophaa'umsa nama barbaachisa. Mul'ata ofii argachuun yeroo baay'ee. Mul'ata hojii, mul'ata barnootaa, mul'ata jireenyaa, mul'ata gaa'elaa, mul'ata kamiyyuu fudhachuudhaaf akkaataa itti fudhatamu qaba. Gatii isa sana baasuu hin barbaadan piroosesii sana keessa darbuudhaaf hin barbaadan waan ta'eef namoonni baay'een salphaalumatti ta'anii mul'ata isa kaanii hatu. Isa namni kan barreesse hatu. Isa namni kaanitti dadhabee dafqee qopheesse hatu. Ofii isaanii qopheessuu, hojjechuu, sirreessuu barbaadanii argachuudhaaf yeroo balleessuu hin barbaadan barfedhan. Dandeettii guddaa qabu kan nama hatuudhaan, fakkeessuudhaan. Mul'ata ofii argachuun, discover gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko umurii ijoollummaatti mul'ata isaanii argatu, abjuu isaanii argatu, nama akkamii ta'uudhaaf akka dhalatan, hojii akkamii hojjechuudhaaf akka dhalatan, kaayyoo akkamii galmaan ga'uudhaaf akka dhalatan umurii ijoollummaatti argatu. Namoonni tokko immoo umurii gara dugda duubaatti jiru yookiin giddu galeessummaa erga nama guddaa ta'an yookiin erga dulloomanii argatu. Firoottan koo mul'ata ofii dafanii argachuun baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata ofii dafanii baruun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een mul'ata malee baratu. Waan keessa isaanii hin jirre waan mul'ata isaanii hin taanetti baratu. Mul'ata hin qaban waan barachaa jiranitti, waan nagadaa daldalaa jiranitti mul'ata hin qaban. Waan hojjechaa jiranitti mul'ata hin qaban. Iddoo malee taa'aa jiru namoonni baay'een. Yeroo iddoo malee taa'an immoo iddoo malee taa'anii bulchiinsa keessa yeroo galanitti mul'ata malee dhaqanii waan ta'eef rakkina uumu. Jireenya isaanii keessatti rakkina uumu. Hawaasa geggeessaniif bulchan keessatti rakkina uumu. Mul'ata hin qaban jaamaadha sammuun isaanii, hafuurri isaanii, keessi isaanii jaamaadha. Mul'ata hin qaban iji isaanii banamaa miti waan ta'eef, insaayitii hin qaban waan ta'eef. Waan godhan hin beekan. Uummata garamitti akka geggeessan hin beekan. Waaqayyo Museedhaaf mul'ata kenne. Mul'ata Waaqayyo Museedhaaf kenne immoo geggeessaa saba sanaa isa godhe. Mul'ata malee geggeessaa ta'uun hin danda'amu. Namoonni mul'ata malee geggeessaa ta'an rakkina uumu. Rakkina gurguddaa uumu.
mul'ata nama dibraa dhaga'uun barbaadan, nama mul'ata qabu wajjin hojjechuun barbaadan, yaada isaanii fudhachiisuudhaaf ulee sibiilaa of harkaa qabu. Waan isaan jedhan fudhachuu qabdan fudhattu taanaan ulee sibiilaa of harkaa qabu. Adabbii of harkaa qabu. Mul'ata hin qaban. Mul'anni barbaachisaadha gaggeessummaadhaaf. Mul'anni barbaachisaadha biyya lafaarratti waan hojjennu hundumaatiif. Discovery gochuu danda'uutu nurra jira. Yeroo waa'ee mul'ata haasofnu, waa'ee clarity haasa'uun, waa'ee qulqullummaa mul'ata haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Namicha iji isaa baname jalqabaaf tokko namni akka mukaatti yeroo inni deddeebi'uun argine. Mul'anni ija keenya kana bakkeerraan utuu harka keenyaan gadi qabne yookiin waa tokko ija keenya garmalee yoo rukute waan nuyi arginu ilaalchi keenya blurry fuzzy waan jedhamu nu jalaata waa war rukuta. TV'n mana keessaa nuyi fayyadamu sarararraa yeroo kaatu akka ta'u tokko qaba. Imeejii agarsiisu hin qabu, sagalee dhageessisu hin qabu. Iji namaa yoo humnaan pireeshariin bakkeerraan isa rukute akka kana ta'a. Fuzzy ta'a, blurry uumamu jira. Mul'ata keessa inni kun jira. Mul'anni yeroo fuzzy ta'u, mul'anni yeroo blurry ta'u jira. Mul'anni yeroo boora'u jira. Mul'anni yeroo gaaddiddaa'u duumeffamu jira. Isinii galaa waanan jechaa jiru. Mul'anni yeroo duumeffamu jira. Mul'anni yeroo blurry ta'u, yeroo gaaddiddeeffamu jira. Mul'anni yeroo overlap godhu qaba. Mul'anni waa gochuudhaaf kaanee erga gochuu jalqabnee booda waan lama sadii keessa gallee of argina baay'een keenya. Mul'anni inni oriijinaalii jalqaba kadhannee kaane fudhannee kaane mul'ata isa lammaffaadhaan dhufee gaaddiddeeffamee argina. Blurry ta'ee fuzzy ta'eetu argina. Clarity'n baay'ee murteessaadha mul'ata keessatti. Na hubadhaa qulqulleessanii arguun mul'ata ofii qulqulleessanii discover gochuun define gochuun mul'ata ofii baay'ee barbaachisaadha. Mul'anni discover godhamuu qaba, define godhamuu qaba firoottan koo. Qulqulleessanii arguu nama gaafata mul'anni. Utuu mul'ata ofii qulqulleessanii hin argini yookaan mul'ata booruu tokko fudhatanii hojiitti ka'uun deenjarii guddaa of keessaa qaba, balaa guddaa of keessaa qaba. Jireenya dhuunfaa irrattis, jireenya maatii of irrattis, jireenya hawaasa of irrattis. Mul'ata booruu tokko hin qulqulleeffamne tokko fudhatanii ka'anii raajii dubbachuun rakkina uuma. Mul'ata hin qulqulleeffamne tokko fudhatanii ka'anii Waaqayyo akkas naan jedhe jedhanii amantootatti dubbachuun rakkina uuma jireenya dhuunfaattis jireenya hawaasaa keessattis. Mul'ata hin qulqulleeffamne tokko fudhatanii biizinasii tokko jalqabuun rakkina guddaa uuma. Mul'ata hin qulqulleeffamne tokko fudhatanii ka'anii waa keessa seenuun balaa guddaa of keessaa qaba. Mul'ata keenya qulqulleeffachuu clearly discover define gochuu danda'uutu barbaachisaadha. Akka sagalee Waaqayyootti. Yoosef jalaa dimismisaa miti mul'anni isaa. Golgamaa dukkanaa'aa duumessaa miti mul'anni isaa. Manansariin Yoosef qulqulleesseetu ilaale. Haaleluyyaa. Qulqulleessee ilaale. Akkuma inni arge moo ta'eetu argina. Jiini sunis, aduun sunis, abbaan isaas, maatiin isaas, obbolaan isaas hundinuu gara isaa dhaqan. Akkuma inni ijoollummaa isaatti arge. Akkuma bissiin obbolaasaa isaaf gadi jedhanii sagadan akkuma kana ta'ee arge. Mul'anni qullaa'aan akkasidha. Mul'anni qullaa'aan certainty waan jennu uuma nu keessatti. Confidence waan jennu nu keessatti uuma. Mirkaneeffachuu miira mirkaneeffannaa waan jedhamu nu keessatti uuma. Namoonni yeroo mul'ata isaanii clear godhan, define godhan, discover godhan. Wanta dukkana adda addaa booruu adda addaa mul'ata isaanii keessa yeroo caalalutti confidence isaanii boostii godha. Waaqayyoof haa galatu. Mul'anni isa kana ta'umsaa barbaachisaadha firoottan koo. Uncertainty waan jedhamu avoid gochuu danda'u qaba. Yeroo mul'anni keenya qullaa'u jireenya keenya keessaa shakkiitu bada. Jireenya keenya keessaa gungummii yaaddootu bada. Ilaa na hubadhaa jireenya keenya keessaa isa kana moo isa sana waan jedhutu removed ta'a. Mul'ata yeroo fudhannu isa kana moo isa kana hin jennu isa kanadhaa jenna. Mul'ata yeroo fudhannu qulqullaa'a mul'ata ta'e yeroo fudhannu mul'ata keenya yeroo sirriitti qulleeffannu firoottan koo. Certainty nu keessatti uuma. Miira mirkaneeffannaa.
eenyuyyuu dhufe karaa tira deemaa jirtu sirrii miti asiin deemi yoonuu hin jedhe haalli yoo qilleensi yoo abiddi bubbeen galaanni yoo nurratti ka'e namni yoo nurratti ka'e mul'ata keenya jijjiiru. Mul'ata keenya sagal kan nuyi jijjiirru rakkinni isaa maalirraa ka'eetu yoonaan jettan fazii bilariitu jira gaaddiddeeffamaa boora'aa dukkaneeffamaadha mul'ata sanatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata keenyarraa inni kun kan cabe haa ta'u gaaddidduun dukkanni mul'ata keenya gaaddiddeessu qulleessinee akka nuyi hin argine kan nu godhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata keenyarraa har'a golgaaf gaaddidduun kamiyyuu kan kaafame haa ta'u. Firoottan koo namoonni mul'anni keessan overlaappii godhe waan jalqaba fudhattanii kaatanii waan lammaffaa dabraan damee baafatee irratti dabalame innis hin jalqaba fudhattanii kaatanii isa lammaffaadhaan dhufee lakkuu ta'ee damee daddabalatee namoonni akkaataa kanatti confusionii keessa jirtan. Yeroo wanti akkasii jireenya keessatti uumamu wanta nuyi gochuu qabnu inni jalqabaa quiet yeroo ta'e environment quiet ta'e tokko barbaannee uumuun barbaachisaadha. Yeroo callisaa ta'e yerootti waaqayyoon dhaggeeffannu yerootti deebinee keessa keenya dhaggeeffannu uumuun baay'ee barbaachisaadha. Maal gochuu qabna mul'ata keenya discover gochuuf identify gochuudhaaf clarify gochuudhaaf maal gochuu qabna mul'ata keenya qulqulleeffachuudhaaf mul'ata keenya baruudhaaf mul'ata keenya qulleessine hubachuudhaaf maal gochuu qabna kitaabni qulqulluun kadhannaan barbaachisaa akka ta'e dubbata. Kadhannaatti devote ta'uun kadhannaatti dammaquun mul'ata namaa akka namni hubatu akka namni baru nama godha. Maaliif kadhannaan barbaachisaadha woonaan jettanii firoottan koo communicationiin idea tokko nama keessatti akka namni conceive godhu yaa ulfaa'ina yaadaas qalbii isaa keessatti akka namni ulfaa'u akka namni qabaatu nama taasisa jechi kun isiniif gala. Communicationiin kadhannaan communicationiidha hariiroo waaqayyoof nu gidduutti jirudha. Yeroo waaqayyoo wajjin haasofnu duumessi ulfinni bokkaan waaqayyo biraa roobu jireenya keenya keessatti waan inni biqilchu tokko mul'atadha. Mul'ata qabaachuun mul'ata qabaachuudhaaf kadhannaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaa kan dhuunfaa waaqayyo wajjin yeroo kan dhuunfaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan dubbisuun barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu macaafa waaqayyoo dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Kitaabni qulqulluun mul'ata dandeettii nama keessatti uumuu qaba. Dandeettii sana qaba. Sagaleen waaqayyoo dandeettii uumuu create gochuu qaba. Hubadhaa dandeettiin waaqayyoo dandeettii mold gochuu shape gochuu qaba. Dandeettii nama qaruu nama bocoomsuu qaba. Nama boca nama qara sagaleen waaqayyoo. Waan hin jirre uuma isa jiru immoo shape godha. Sagaleen waaqayyoo dandeettii sana qaba. Firoottan koo sagalee waaqayyoo yeroo dubbisnu sagaleen waaqayyoo sanyii waan ta'eef nu keessatti yeroo sanyiin sun faca'u mul'atatu nu keessatti biqila. Abjuutu nu keessatti biqila. Parbasiitu nu keessatti biqila. Hallelujah. Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Mul'ata qabaachuudhaaf mul'ata ofii qulqulleeffachuudhaaf kitaaba qulqulluu dubbisuun barbaachisaadha. Yeroo kitaaba qulqulluu dubbisnu mul'ata hin qabne tokko qabaanna. Mul'ata boora'aa tokkotu nuuf calalaa qullaa'aa adda nuuf ba'aa adeema. Kitaaba qulqulluu risoorsii jalqabaati. Itti fufnee kitaabota adda biraa dubbisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf mul'anni keessan biizinasii hojjechuudha yoo ta'e biizinasii kallattiidhaan hojjechuu barbaaddan sana keessatti waan isin gargaaru kitaabota adda addaa dubbisuun barbaachisaadha. Mul'ata keessan qaruudhaaf sheeppii gochuudhaaf namoonni biizinasii hojjechuu barbaadan kitaaba biizinasii dubbisuun barbaachisaadha. Namoonni hojii siyaasaa hojjechuu barbaadan kitaabota siyaasaa dubbisuun barbaachisaadha. Namoonni tajaajiluu barbaadan kitaaba qulqulluu dubbisaa kitaabota adda addaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana yeroo goonutti kitaabni qulqulluun isa kana hin deeggara. Kitaaba hafuurri waaqayyoo keessa jiru hundumaa akka dubbisuu qabnu dubbata kitaabni qulqulluun. Kitaaba dhugaan keessa jiru kitaaba nama qaru nama soroorsu dubbisuun barbaachisaa akka ta'e dubbata kitaabni. Firoottan koo yeroo sana goonutti nu keessatti wanta uumamutu jira.
mul'ata nu keessatti uumamutu jira. Abjuu nu keessatti uumamutu jira. Abjuu nuuf qulqullaa'u adda nuuf ba'utu jira. Dubbisuu danda'uun barbaachisaadha. Yeroo fudhachuu danda'uun barbaachisaadha. Namoonni biizinasii karaa traditional ta'e geggeessan karaa qaroomeen karaa hammayyoomeen biizinasii geggeessuudhaaf kitaabota dubbisuun barbaachisaadha. Kitaaba dubbisuun barbaachisaadha dargaggeessa tokkoof dargaggeettii tokkoof. Kafteeriyaa ta'anii sa'aatii 3-4 sa'aatii 2 haasaa hin taane haasa'uurra kitaaba dubbisuun barbaachisaadha. Moobaayilii ofirratti appilikeeshinii kitaabota qabanii daawunloodii godhanii kitaaba dubbisuun barbaachisaadha. Hojii siyaasaa hojjechuudhaaf beekumsa nama barbaachisa. Nagaduudhaaf beekumsa nama barbaachisa. Tajaajiluudhaaf beekumsa nama barbaachisa firoottan koo. Dubbisuun barbaachisaadha nuuf. Callisnee karaarraa seechi guyyaa guutuu guyyaa walakkaa deemaa ooluu nurra hin jiru uffata qulqulleeffannee gadi teenyee dubbisuun nurra jira. Isa kana gochuun ulfaataadha yeroo baay'ee. Sadaffaarratti qabxeen isinitti namoota mul'ata qabanii wajjin neetworkii uumuutu barbaachisa. Yeroo mul'ata qabnu Museen yeroo Iyyaasuurra harka isaa kaa'u Iyyaasuurra hafuura leadershipiitu irra bu'e galanni Waaqayyoofatu hafuura geggeessummaa potentiaalii geggeessummaa fudhate Iyyaasuun yeroo Museen harka isaa irra kaa'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Yeroo Maariyaamii fi Elsaabeet wal argani ulfi Elsaabeet keessa jiru hafuura qulqulluudhaan guutamee utaale. Inni kun peer to peer waa jennu yookaan neetworkii namoota mul'ata qaban namoota hafuura Waaqayyoo of keessaa qaban wajjin neetworkii uumuun barbaachisaadha. Nama mul'ata namaa hatu nama mul'ata ofiisaa hin qabne wajjin yeroo oollu waan nuyi barru hannadha. Nama mul'ata qabu nama mul'ata ofiisaa qabu nama mul'ata ofiisaa irratti immoo dammaqee hojjetu wajjin yeroo oollu hafuuruma sana fakkaattii sanatti fudhanna. Oromoon yeroo mammaaku isaanii harree keessa oolte akka harree dhuufti. Namni environmentii keessa jiru fakkaata. Iyyaasuun geggeessaa guddaa kan inni ta'e geggeessaa isa guddicha Museedhaa wajjin yeroo waan dabarseef yeroo waan fudhateefidha. Mul'ata geggeessummaa warri qabdan namoota geggeessummaadhaan specialize godhan ni wajjin hangout gochuun yeroo qabaachuun yeroo fudhachuun barbaachisaadha. Akkan sila gubbaa dubbadhe namoonni mul'ata namaa hatanii isa kana gochuudhaaf dhibaa'ootadha. Kadhachuu irratti dhibaa'ootadha. Dubbisuu irratti dhibaa'ootadha. Namoota gurguddaadhaa wajjin dhaqanii hariiroo uumuudhaaf naamusa isaa hin qaban. Akkamitti nama gurguddaa wajjin akka haasa'amu hin beekan. Disipiliinii nama gurguddaadhaa wajjiniin haasa'uudhaaf nama gaafatu sababii hin qabaanneef namootuma akka isaanii haasaa ganda haasaa mandara haasaa oolu wajjin hangaawutii gochuu filatu. Nama haasaa taraa gadi bu'aa haasa'u wajjin haasaa oolu filatu. Kanarraa kan ka'e dhibaa'oota kadhannaatti dhibaa'oota dubbisuutti dhibaa'oota professionaalii namoota wajjiniin hariiroo uumuun isaaniif waan ta'eef mul'ata namaa hatu. Mul'ata qabaachuudhaaf kadhachuu dubbisuu akka Iyyaasuun Museedhaa wajjin ture sana namoota mul'ata qaban nama nuyi ta'uu barbaannu tokkoon nama ta'ee jiru fakkeenyaaf daldalaa justisiidhaan nagadu haqaan nagadu sana gochuu isaatiin immoo sooressa ta'ee wajjiniin yeroo dhaxxanii hariiroo uumtan mul'ata biizinasii yoo qabaattan nama sanarraatiin energy positive ta'etu isinitti transferred ta'a isinitti darba. Utuun beekin waan gaarii nama sana keessatti jiruun booji'amuu harkifamuu jalqabdu. Utuu hin beekin hafuurri nama sanaa personalitiin nama sanaa isinirratti impactii uumeetu argitu. Utuu hin beekin isin keessatti waa dhalatee isin keessaa waa sheeppii ta'ee dammaqeetu argitu. Nama isin wajjin ooltan galgala keessan murteessa. Ganamni keessan galgala keessan murteessa. Ganama nama isin wajjin jirtan galgala keessan dulluma keessan destination isinitti deemaa jirtan murteessa firoottan ko. Yoosefiin Waaqayyo warra nama quucersan warra mul'ata isaa ciigaan warra mul'ata isaa irratti qoosan obboloota isaa keessaa isa baase ganamaan. Hallelujah. Warra gannama qaban mataa namaa keessa gannama qoossaani. Warra mul'ata namaa tuffatan warra mul'ata namaa irratti qoosanii ga'isan mul'atan qaba yeroo jettan namoonni baay'een isinitti qoosu. Mul'ata namaatiin qoosu mul'ata namaatiin haasaa gadi ba'anii haasaa adda addaa haasa'u. Mul'ata namaa irratti inaafu mul'ata namaa irratti ka'u warra akkasii keessa Waaqayyo ganamaan Yoosefin baase. Rakkinaan fakkeessee ari'atamaan fakkeessee isa baase. Waan mul'ata kee irratti coba ta'u keessa akka ati baatu barbaada Waaqayyo. Hiriyoota mul'ata kee irratti coba ta'an
Gravity mul'ata kee gadi harkisu jireenya kee gadi harkisu cooba kana jala akkati baatu barbaada Waaqayyo. Namoota waan hin taane sitti haasa'ani. Mul'ata kee xiqqeessan abjuu kee quucarsan cooba kana jala akkati baatu barbaada Waaqayyo. Hiriyoota mul'ata kee faallessan kaayyoo kee faallessan irraa akkati of kuttu barbaada Waaqayyo. Mul'anni disipiliinii akkasii gaafata. Warra gungumani, warra abdii kutatan, warra sodaatan, warra yaada'ani, warra joonja'ani kallattiin jireenyaa jalaa bade wajjiniin yoo oolle akkuma kana nus confusionii keessatti kufna. Hojiin keenya, barnoonni keenya, biizinesiin keenya, tajaajilli keenya confusionii jalatti kufa. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Warri hin kadhanne, warri hin dubbisne, warri immoo akka Museen Iyyaasuun Museetti hidhate, warri nama sirriitti hidhachuudhaaf naamusa isaa hin qabne, self discipline isaa warri hin qabne, hattootadha mul'ata nama hatu mul'ata ofii isaanii hin qaban. Warra akkasii wajjin hin oolinaa, warra akkasii wajjin yeroo keessan hin dabarsinaa, mul'ata originaalii warra hin qabne wajjin dargaggoonni Oromoo, dargaggoonni ijoolleen nama akkasii nama wajjiniin yeroo keessan balleessitan filadhaa. Nama wajjiniin taayimii keessan spendii gootan filachuun barbaachisaadha. Ganamni keenya galgala keenya murteessa. Lafa nuyi jirru, lafa nuyi itti deemaa jirru murteessa. Kallattii nuyi itti deemaa jirru, destination nuyi itti deemaa jirru murteessa. Firoottan kun mul'ata uumuu danda'a kadhannaan. Mul'ata sooree nyaachisee guddisuu danda'a kadhannaan. Sagaleen Waaqayyo mul'ata nu keessatti uumuu danda'a. Sagaleen Waaqayyo mul'ata keenya sooree nyaachisee nyaata mul'ataati waan ta'eef guddisee ulfa guddaa taasisee akka inni dhalatu gochuu danda'a sagaleen Waaqayyo. Yeroo akka Museen harkasaa Iyyaasuun irra kaa'e namoota sirriidhaa wajjin yeroo dabarsinu, namoota sirriidhaa wajjin kaarteeriyaa deemne yoo taphannu, yoo kadhannu, namoota sirriidhaa wajjin bilbilarraan yeroo haasofnu hafuura mul'ata keenya qaru, hafuura mul'ata keenya haaressu kan jara sanaa hatu jechaan jiran. Mul'ata keenya akka nu keessaa ka'uuf nu keessatti akka dhalatu haala godhu, kondiishinii godhutu uumama. Kutaa tokkoffaa nuyi har'a dubbannu isa kanadha. Firoottan koo mul'anni baay'ee barbaachisaadha. Ijoo dubbii baay'ee tuttuqneerra. Sababii yeroo gabaabaa keessatti sagalee baay'ee dubbachuun dirqama keenya ta'uuf viidiyoodhaan waraabamee waan ta'uuf namoonni irra deddeebi'anii dhaggeeffatanii hubachuu akka isaan danda'aniifiti yeroo gabaabaa keessatti isa kana dubbachuun dirqama waan ta'eef akkaataa kanatti ergaa kana isiniif dhiyeesse. Kutaa ittaanu caccabsine yeroo ittaanu fudhanneetan isiniif dhiyaadha. Firoottan koo mee taa'aatii yaada. Geggeessaa nuyi hawaasa geggeessaa jirru mul'ata qaba. Tajaajilli keenya mul'ata qaba. Biizinasii hojii nuyi hojjechaa jirru mul'ata qaba. Barnoonni keenya mul'ata qaba. Faarfannaan keenya, lallabni keenya mul'ata qaba. Jireenyi keenya mul'ata qaba. Sammuu keenya keessa mul'anni jira. Sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadi dhiisiidha jedha. Sabni geggeessaa hin qabu, liidarshiippii hin qabu, sabni mul'ata hin qabne. Sabni mul'ata hin qabne, manantsarii hin qabu, fishaala hin qabu. Kallattii itti deemaa jiru argaa hin jiru. Namni mul'ata hin qabne jaamaadha. Namni mul'ata hin qabne akka nama ija hin qabneeti. Hojiin isaa jaamaadha. Geggeessaan isaa jaamaadha. Siyaasni isaa jaamaadha. Biizinasiin isaa jaamaadha ija hin qabu. Insaayitiiti jiraachuu qaba. Mul'anni insaayitii nu keessatti uuma. Mul'anni arguu danda'u nu keessatti uuma. Dammaqina nu keessatti uuma. Waaqayyo dargaggoota keenya keessatti, ijoollee keenya keessatti, maanguddoota keenya keessatti hafuura mul'ataa haa dhangalaasu. Barri kun bara nu itti mul'ata arginu. Barri kun bara nu itti mul'ata arginuuf immoo dammaqnee kaanu. Barri kun bara nu itti mul'ata fudhannu, mul'ata nu keessa jiru irratti dammaqnee lollu. Mul'ata arginu irratti, mul'ata nu keessa jiru irratti dammaqnee kan nu itti lolaaf qophoofnu. Lola hafuuraa, lola saayikooloojii, lola miiraa, lola envaayiroomentii, lola barbaachisu kamiiniyyuu loluudhaaf mul'ata keenyaaf akka sabni Israa'el mul'ata isaaniitiif loluudhaaf qophaa'anii Gibxii akka isaan ba'an yeroo mul'ata fudhan of qopheessuun nurra jira. Boollatti darbatamu jira. Of qopheessuun nurra jira. Gurguramu jira. Ganamu jira. Obbolotaan of qopheessuun nurra jira. Hidhaan jiraachuu danda'a. Mul'anni bu'aa ba'ii keessa darbuu nama gaafata. Mul'ata keetiif gatii baasuudhaaf qophaa'u sirra jira. Mul'ata keetiif gatii baasuudhaaf qophaa'u sirra jira. Namni mul'ata qabu dukkana hin sodaatu. Abidda hin sodaatu. Bu'aa ba'ii hin sodaatu. Rakkina hin sodaatu.
waaqayyo gooftaan mul'ata keenya nu keessatti humnaan haaromsu. Barri kun bara mul'ata argu, bara mul'ata irratti hojjechu, bara mul'ata keenya of harka galfachuu, isa mul'ataan argine sana of harka galfachuu, harkaan qabachuu maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu kutaa lammaffaa isaatiin deebinee wal argina. Ergaa kana sheerii godhaa. Namoota keenya hundumaa biraan nuuf qaqqabsiisaa jennee jaalala Kiristoos Yesuusiin isin gaafanna. Waaqayyo isin eebbisu, bara eebbifamaa qabaadhaa.